Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Viidiyoowwan babbareedoo jireenya hafuuraa namaa jabeessan odeeffannoowwan wayitaawaa akkasumas barsiisa sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaata. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin qaqqabaniif mallattoo beelii yookaan bilbilaa banaa gochuu hin dagatinaa. Da'annoo seexanaa. Ergamticha seexanaa addunyaa kanaa fi abbaa qabeenyaa Microsoft kan ta'e Bill Gates mana jireenyaa da'annoo Vast Earth Shelter jedhamu USA naannoo haaraa Washington Madiinaa iddoo jedhamutti qaba. Ijaarsi isaa meetir skeerii 6,100 qabatee kan jiru yoo ta'u, ijaaramee kan xumurame bara 1995tti itti yaadamee kan ijaaramee fi iddoowwan hawwataa akkasitti bifa daawwannaan namoota harkisuun yaalii maayikiroochiips awwaaluu geggeessuuf akkasumas yeroo rakkoon addunyaa mudatutti dawoo godhachuuf ture. Namoota bakka kana daawwachuu barbaadaniif jalqaba maayikiroochiippiitu qaama isaanii keessatti awwaalamaaf. Sababni isaa sochiin moorichaa keessaa hundi maayikiroochiip koompiyuutar kan jedhamu hidhamee waan jiruuf yaalii xiqqoon waggoota 25 irraa fuula dura bixilamte kun yeroo ammaa gara magaalaa guddaa lafa jalaa ijaaruu irra ga'ee jira. Bill Gates magaalaa guddaa lafa jalatti ijaaruu jalqabuu isaa ifatti dubbatee jira. Akka barsiifata duraan tureetti mootonni abbootiin qabeenyaa tokko jireenyaaf qabeenya isaaniif sodaa kan qaban lafa jala qotanii bakka da'annaa yeroo itti qopheeffatan ni agarra. Bill Gates garuu gocha kana maaliif godhee laata? Baqa maaliif yaadameeti? Yeroo ammaa qormaatni hamaan addunyaa keenya mudatee jira. Qormaanni kun dhufuun fuula dura Bill Gates vaayirasiin kun akka addunyaa mudatu ifatti dubbataa ture. Akkuma inni dubbates addunyaa keenya mudateera. Qormaanni hamaan kanaan olitti addunyaa kana mudachuuf waan deemuuf qophiitti jira laata? Magaalaa guddaa lafa jalatti ijaaramaa jiru eenyuun simachuuf deema? Hojii kana keessatti sooriyyiin addunyaa kanaa baay'een isaanii harka lafa jalaatiin maaliif itti hirmaataa jiru? Ijaarsa haaraa jalqabame kana Bill Gates Nuclear Bunker jechuun waama. Hiikaan isaas bakka da'annaa wanti jabaan tokko jiru akka jechuuti. Ijaarsi akkasii kun tasuma dachii kana irratti ijaaramee kan hin beeknee fi fuula durattis kan hin ijaaramne yeroo gabaabaa gidduuttis ijaaramee xumuramuuf hojiin isaa ariifataa jira jechuun Saaxinaayil Gool Itoophiyaa ifa godheera. Magaalaan lafa jalaa kun humna elektirikaa addaan hin cinnee ariitii guddaa kan qabu, tajaajila broadband intarneetii, hoteelota ammayyaawoo garaagaraa, naanoo baank kan jedhaman baankota tajaajila si'ataa teekinooloojiin deeggaramee fi kanneen wantoota ajaa'ibsiisoo garaagaraatiin kan guutan taatee magaalaa ijaaramaa jirudha. Magaalaa kana ijaaranii xumuruuf maallaqa doolaara tiriliyoona 666 kan ramadanii fi hojiitti seenanii jiran akka ta'e maddeen amanamuu garaagaraa ifoomsaniiru. Magaalaa lafa jalaa kana keessatti kaampii waraana ammayyaa fi jabaa ta'etu qopheeffamaa jira. Kun kan agarsiisu qophii waggaa 800 Saaxinaayil kan ibsuu fi Saaxinaayil kan ibsuuf raawwii isaati. Maddii Daani'el Toomaas Saaxinaayil Gool Itoophiyaa akkasumas Aksum Tiyuub. Daani'el Toomaas namni jedhamu iccitii seexanaa ragaa qubsaa waliin saaxiluun namni beekamu gootni addunyaa keenyaa qabduu fi namoota baay'eef hubannoo bara dhumaa kennaa jiru akka jedhetti ijaarsi keessoo magaalittii garri jalqabaa xumura irra waan jiruuf hojii fi babal'iinsa indaastirii sochiin konkolaatotaa hanga hundeen ijaarsa kanaa jajjabaatutti sochoosuu waan danda'uuf hin barbaachisu jedha. Warri addunyaa miila tokkoon dhaabanii akka barbaadan gochaa jiran warri akka Bill Gates vaayirasii amma addunyaa raasaa jiru kana itti yaadanii hojjechuun addunyaa kanatti gadhiisanii dhagaa tokkoon simbira baay'ee galaafachaa jiru jedha. Kaayyoon isaanii inni jalqabaas jedha Daani'el. Vaayirasii kana gara addunyaatti gadhiisuun sochii addunyaa kana keessa jiru dhaabanii nama manatti ol deebisuun tasgabbii uummatanii ijaarsa kana ariifachiisuu addunyaa haaraa qopheessaa jiraniif baay'ina namaa hir'isuu maayikiroochiipsii namootaaf awwaaluu
hudha jabaa hojii isaanii kan ta'e humnaa fi aboo waldaa kiristaanaa dadhabsiisuudha jechuun dubbata. Kana malees bineensa lafa keessaa ba'u biraa tokko nan argee mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 fi 11. Seexanni of beeksisee iddoo buufata isaa tolfachaa jira. Humna isaa gara galaanaatii fi lafa jalaatti ergee jabeeffatee boodaas ba'ee biyya lafaa loluudhaaf icciitii jabaan kan keessa guuteen qophii isaa xumuraa jira. Seexanni bara durii Diiyaabiloos akkasumas ergamtoonni isaa kan akka Biil Geets fa'aa jabaatanii hojjechaa jiru. Koronaa vaayirasiin biyya lafaa mudate isaaniif ka'umsa hojii isaaniiti malee lola isa jabaa ittiin addunyaa kana qoruuf deeman miti. Rakkoon hamaan kana irra caalu addunyaa keenya mudachuuf ni jira. Qoromsa dhufaa jiru kana irraa ooluudhaaf eenyutu jabeessee dubbii jireenyaa sana qabatee jira laata? Warra kan isaatii rakkoo kana jalaa dabarsuuf Waaqayyo waadaa hin cabne seeneera. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u si irraa barbaadu waan eegdeef, anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafa irra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuuf sin eega. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Kan kana barreessee Oliifan Margaati Waaqayyoo guddaa isaa eebbisu. Ogummaan in waamti mitiiree, hubannaan sagalee isheen dhageessifti mitiiree. Isheen iddoo olkaa gubbaa bukkee karaa irra daandii keessa hin dhaabbatti. Karra balbala ittiin mandarichatti lixan bukkeedha. Sagalee ishee ol fudhattee ni iyyiti. Yaa namoota ani isin nan waama, sagalee koos ilmaan namaa nan dhageessisa. Isin warri wallaalonni of eeggannaa, isin warri gowwoonni hubannaa argadhaa. Ani wanta ta'ee dubbachuufan jedhaa, mee dhaggeeffadhaa. Wanta qajeelaas dubbachuudhaaf afaan koo nan saaqadhaa. Afaan koo dubbii dhugaa hin dubbataa, arrabni koos jal'ina dubbachuu hin ciigga'aa. Dubbiin afaan kootii hundinuu qajeelaadha. Isaan keessaa jal'aan yookiis micciiramaan hin jiru. Nama hubataadhaaf hundumti isaanii mul'atoodha. Isa beekumsa qabuufis qajeeloodha. Qooda meetii gorsa koo fudhadhaa, warqee caalaas beekumsa koo fo'adhaa. Ogummaan ilillaan diimaa irra hin caalti. Wanti ba'eessi ati hawwitu hundinuus isheedhaan hin qixxaatu. Ani ogummaan of eeggannaadhaa wajjin walitti hin taanaa beekuma ani ittiin dubbii gargar baasus nan argadhaa. Waaqayyoon sodaachuun wanta hamaa jibbuudhaa. Ani of bokoksuu fi of gurguddisuu karaa hamaadhaaf arraba dubbii micciiruu nan jibbaa. Gorsii fi firdii gargar baasuun kan kootii. Ani hubannaadhaa, humnas anatu qaba. Mootonni anaan ma'uu, gurguddoonni biyyaas anaan seera qajeelaa baasu. Abboonni biyyaa, gurguddoonni biyyaa, warri firdii qajeelaa kennanis hundinuu anaan biyya bulchuu. Ani warra na jaallatan nan jaalladhaa, warri na barbaadatanis na argatu. Soorumaa fi ulfina qabeenya hin darbinee fi qajeelummaa anatu kennaa. Bu'aan ana irraa argamu warqee irraa, warqee qullaa irra iyyuu in wayyaa. Barakanni ani kennus meetii qullaa irra fooyya'aadha. Barakanni ani kennus meetii qullaa irra fo'amaadha. Ani karaa qajeelummaa irra, daandii dhugaa irra nan adeemaa. Warra na jaallataniif qabeenya nan kennaa, gombisaa isaanis nan guuta. Waaqayyo jalqaba hojii isaatti, hojii isaa isa bara durii sana hundumaa dura na uume. Ani jalqaba bara duriitii utuu biyyi lafaa hin uumamin aboo irra kaa'ame. Callabboo duran dhaladhee yommus burqituun bishaan guddaan keessa yaa'uu iyyuu hin turre. Tulloonni gaaronnis utuu hin uumamin dhaladhee. Waaqayyo lafa wanta isa irra jiru wajjin biyya lafaa isa bal'aa kana keessaa gar tokko illee utuu hin tolchin na uume. Yommuu inni bantiiwwan waaqaa iddoo isaanii kaa'ee, waaqas callabboo irra diriirsee ani achin ture. Yommuu inni waaqa keessaa duumessota kaa'ee burqituuwwan callabboo yommuu tolchee, bishaanonni abboommii isaa irraa akka hin darbinitti yommuu inni galaanatti daarii godhe, yommuu inni hundeewwan lafaatti milikkita godhes, ani yommus ijaartuu isaa gaarii sana biran ture. Yeroo hundumaa fuula isaa duratti gammadaa harraaboor isa nan gammachiisan ture. Guutummaa biyya lafaa isa kan isaatiitti nan gammadaa, nama hundumaattis nan gammadan ture. Egaa yaa ilmaan koo mee na dhaga'aa, warri karaa koo irra bu'an haa gammadan. Ogeessota ta'aa, gorsa koo dhaga'aa malee hin tuffatinaa. Namni na dhaga'u guyyuma guyyaatti karra kellaa koo dammaqee kan eegu, michichila balbala kootii hirkatee kan eeggatus haa gammadu. Namni ana argatu jireenya argachuu isaatii, Waaqayyo biraas ayyaana in argata. Namni na yakku garuu ofii isaa hin miidhaa. Namni na jibbu hundinuu immoo du'a hin jaallataa in jetti ogummaan.
Ogummaan mana ishee ijaarratteetti utuboota mana ishee 7 sooftee tolfatteetti. Isheen horii qaltee daadhii wayinii calaltee maaddii ishee qopheesseetti. Mandaricha keessaa iddoo ol jedhaa irra dhaabbatanii warra na waamaniif durboota isheedhaaf hojjetan ergiteetti. Isheen warri wallaalaan hundinuu asaa dhufanii hin jetti. Warra qalbii hin qabneenis kottaa buddeena koo nyaadhaa, daadhii koo ani calalee dhugaa. Injiraattuutii wallaalummaan keessan dhiisaa, karaa hubannaa irras adeemaa hin jetti. Namni nama ga'iisu gorsuu ofiin salphisaa. Namni nama jallaa ifatu yeelloo ofittiin fidaa. Nama ogeessa ifadhu inni si jaallataa, nama ga'iisaa garuu hin ifatin inni si jibba. Nama ogeessa gorsii inni caalaa ogeessa hin ta'a. Nama qajeelaa barsiisii innis beekumsa hin baay'ifata. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Isa qulqulluu sana beekuun hubannaadha. Ogummaan kun guyyoota jireenya keetti hin baay'ifti. Bara jireenya kee keessaa itti dabalti. Ogeessa yoo taate bu'aan isaa kanuma keeti. Ga'iisaa yoo taate garuu ofiidhuma kee hin miitaa. Aadde gowwummaan iyyituudha. Isheen homaa tokko iyyuu hin hubattu, beekumsas hin qabdu. Isheen mandarattii keessa olii gad jedhaa irra balbala ishee dura barcuma irra hin teessi. Warra karaa irra darbaniin, warra qajeelaniin, karaa isaanii irra adeemaniin, warri wallaalonni hundinuu asaa dhufan hin jetti. Warra qalbii hin qabneenis bishaan hannaa mi'aadha. Buddeenni dhoksaatti nyaatamus nama hin gammachiisaa hin jetti. Garuu isaan warri du'an achi akka jiran, warri isheen waamtes iddoo lafa jalaa isa gad fagoo keessa akka jiran isaan hin beekan.